Kabayantoota ilmaan Oromoo baatilee sagalan dabre kana keessatti duula weerara lafaa isinitti banan. Ka sanyiidhaan lafarraa buqqaasanii biyya teessan irratti fi abbaa ta'a isin immoo ala bulaa ashkaraa fi godaantutti isin jijjiiruudhaaf isinitti labsan ofirraa qolachuudhaaf baddaa lagaan kaabaa kibbaan bahaa dhihaan baatanii falmachaa turuun keessan ni beekama. Falmii kana keessatti obboleeyyan keenya qaqqaalii dardarran lafaa dhufan manguddoo gaaddisa biyyaa haawwan ulfaa nu jalaa fixuun isaanii waan gaddaa fi aariidhaan yaadannuudha. Yeroo kana keessatti wareegama qaqqaalii kanas yoo kafalle injifannoo cucculuqaa argachuu dandeenye jira. Tokkummaa Oromoo diinni fi jallaan keenya shakkaa ture san kan sibiilarra cimtuu taate ta'uu isii mirkaneessuu danda'amee jira. Diinni Oromoo tuffataa ture sun kakalee ofirraa buufnes ta'ee ka'arra nurra jiru Oromoon eenyu akka ta'e tokkummaan Oromoo murannoon Oromoo ciminni Oromoo eenyu akka ta'e jaalatee osoo hin ta'in jibbee akka argachuu dandeenye jira. Abbootii irree likkii isin galchina jaan likkii galchuun danda'amee jira. Seera maaster pilaanii isaan baasanii shira lafa Oromoodhaa fudhachuudhaaf deeman harka micciirree jijjiirsisuu dandeenye jira. Seera magaalotaa ka Oromoo magaalaa keessaa dhabamsiisuudhaaf lafa kaa'ame jijjiirsisuun danda'amee jira. Qormaata biyyoolessaa ka ilmaan Oromoodhaa yuunivarsiitii irra hambisuudhaaf itti qophaa'amaa ture haysiisuun danda'amee jira. Kana qofaa miti. Addunyaa irratti Oromoo irra dhimma Oromoo irratti addunyaa gurra cufattee jirtu san gurra banattee Oromoo fi Oromiyaa akka dhaggeeffattu dirqisiisuun danda'amee jira. San bira dabarree uummattoota Itoophiyaa kan yeroo dheeraadhaaf cunqursaa jala taa'ee cunqursaan akka waan hiree wajjin dhalateetti fudhatee oggolee jiraachuu abdii kennuu dandeenyee jira. Mootummaa kana laaffisuudhaan tarsiimoo fi tooftaa qabsoo haaree biyya saniidhaaf fiduudhaan yeroo ammaatti uummattoonni Itoophiyaa kaabaa kibbaan bahaa dhiyaan mirga isaaniitiif akka falmatan gochuun danda'amee jira. Kun injifannoo ilmaan Oromoo bakka jiranitti ittiin boonuu qaban, mataa ol qabatanii ittiin deemuu qaban, wareegamtoota keenya yaadannee ittiin dhaadachuu qabnu ta'uu wal yaadachiisuu barbaada. Baatii sagalan kanatti bakka adda addaatitti bifa adda addaatiin qabsaa'aa ture. Guyyaan Oromoon Oromiyaan hundi isii sagalee takkaan bakka tokko hafuura takkaan dhaadannoo takkaan ejjannoo takkaan ol baatee eenyummaa ofii itti agarsiifannu tokkummaa keenya deebinee itti mirkaneeffannu cimina keenya jabina keenya alagaa fi firallee itti barsiifnu dhufee jira. Guyyaa kanarratti Oromoon magaalota hunda irratti bahuudhaan of agarsiisuu danda'uudha qaba. Dhugaa fi mul'ifachuudha qaba. Diinaa fi alagas agarsiifachuudha qaba. Barbaachisummaa guyyaa kanaa irra deebi'ee isin ibsuun barbaada. Ijji addunyaa kan miidiyaa kan dippiloomaatota guutuun Oromiyaatti jira. Mootummaan biyya bitaa biyya dhiitaa jirus humni Oromoo hagam takka jabaatte kan jiru madaaluudhaaf qophaa'ee jira. Boodoo milkoofne injifannoo as dhiyeesse. Sodaannee fanfacaanee duubatti yoo kaafnu taate immoo rakkoo ofirratti qabsoo boruu kana keessatti wantoota akka lama wal yaadachiisuu qabu. Kunis qabsoo kamiyyuu keessatti naamusni barbaachisa. Naamusa waggaa jennu disipiliin waggaa jennu tokkummaadhaan socho'u harka wal qabatanii wal bira osoo hin fiigin socho'u qajeelfama qindeessitootaan kennamu fudhatanii deemu guyyaa boruutiif qabsoon guutuutti kan nagaa akka ta'u jala saaramee jira. Kana jechuun karaa cufuun hin jiru dalloo diiguun hin jiru. Guyyaa boruutiif beeka. Obsa guyyaa tokkichaa kanaan eenyummaa keenya murannoo keenya agarsiisnee galuudha qaba. Waan amma waliin jenne kana mootummaa Itoophiyaatiif ifatti gara miidiyaatiif keessaan immoo gara manguddoo biyyaatii fi dippiloomaatotaan dabarsinee jira. Waan isin beeynuuf ummata keenya waan amannuuf waan abdannuuf naamusa jenne kana eegee akka hirmaatu waadaa seennee jira. Gara mootummaatiin tarkaanfii humnaa akka hin fudhanne akeekkachiisa kenneen dabre manguddoonni illee itti waywaataniiru warri biyya alaati illee waadaa seensisuuf yaalanii jira. Nuti waadaan cabsinu Oromoon waadaan cabsu yoo mootummaan waadaa kan cabsu taate immoo kara tarkaanfii itti aanutti dabruudhaaf deema. Mootummaa Oromiyaatii fi dhaabbata dimokiraasummaa Oromootiif ergaan dabarsuu barbaada. Ilaalcha siyaasaa ayidiyooloojii garaagaraa qabaachuu dandeenya. Dhalootaan bakka adda addaati irraa dhufuu dandeenya. Wanni nu walitti qabnu jirtu garuu kunis Oromummaa. Qabeenyi nu walitti qabnu Oromiyaa. Mootummaan ni dhufa ni dabra. Hoogganaan ni dhufa ni bu'a. Wanni bara baraan jiraatu
eenyummaa teenya Oromummaa teenyaa fi biyya teenya Oromiyaa. Biyya san tursiisuu keessatti ummata keenya bilisoomsuu keessatti aguma qabsaa'onni alaa qabsaa'an bosona keessaa qabsaa'an dargaggoonni dirree keessaa qabsaa'aa jiran isinis warri mootummaa keessa jirtan yeroon itti gumaata baaftan as gahee jira. Gumaata kana keessaa tokko lama sadii tokko hiriira kana irratti qajeelfamni kamiyyuu gubbaarraa yoo kan isinii kennamu taate ummata keessan irratti dhukaasu ummata keessan miidhu irraa akka of qusattan maqaa Oromootiin maqaa Rabbiitiin isin gaafata. Beekadhaa mootummaan ni dabra nuti warri irra dubbannus ni dabra garuu ummata keessa kan jiraatu ka ummata wajjin jiraatu dhiifuu yoo duutanii dabartan fiixaan keessan ilmaan keessan kan yaadataman hawaasa keessa jiraatan sanii maqaan baduu manna mataan baduu wayyaa jedha Oromoon. Kanaaf boru hiriira kanarratti of eeggannoo cimaadhaan ummata nagaa akka keessummeessitan abdii guddaa qaba. Waamicha keessattuu loltoota Oromoota qawwee mootummaa hidhatanii jiran poolisii Oromiyaatii fi miseensota raayyaa biyyaati. Hubadhaa sirriitti na dhaggeeffadhaa. Mootummaan sun kufuuf deemti ni kufu. Haalli gaanfa Afrikaatii fi haalli biyya sanii bakkatti hin deebi'u. Hiree Oromoo dantaa Oromoo naannawa sanitti eegsistanii deemuu irratti gaheen guddaan humnoonni Oromoo hidhatanii jiran waan guddaa ta'ee isinitti dhagahamuu qaba. Guyyaa hiriiraa kana uummatatti dhukaasuu irraa of qusachuu bira dabree keessaan wal jaaruun eegaltan dabtanii cimsitanii keessattuu immoo yoo mootummaan kun tarkaanfii humnaa uummata irratti kan fudhatu taate tarkaanfii barbaachisaa sirna san barbadeessuu fi dantaa uummata Oromoo biyya sanii naannoo sanitti eegsisu fudhachuudhaaf saffisaan qophii keessa raawwachuu isin barbaachisa. Walumaa galatti dhaamsi ilmaan Oromootii qabnu guyyaan boruu guyyaan saftii guyyaan sanbata biraa kun fuulduree Oromiyaatiif fuulduree Itoophiyaatiif hariiroo Oromootii fi saba biraatiif dantaa uummata keenyaatiif nagaaf tasgabbii naannoo saniitiif akkaan barbaachisaadha. Nuti Oromoon dhugaa qabna haqaaf falmanna tarsiimoon mata qabna tokkummaadhaan qabsoofna ni injifanna tokkummaadhaan baha goobaan gala